Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Magaalaa Adaamaa keessatti diigamuun manneenii wajjin wal qabatee hokkoraa ka'een dubartiin ulfaa ji'a 9 waraana mootummaatiin itti dhukaafame kan ajjeefamte yoo ta'u namoonni lakkoofsaan 10 siqan immoo rasaasaan dhahamanii hospitaala jiru. Waldaan Hawaasa Oromoo Kaabaa Kanaadaa Albertaa magaalaa Edmonton agarsiisa aadaa duudhaa fi hambaalee bara 2024tiif qophaa'aa jiraachuu ibse. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom keessatti hojjettoonni dhalootaan Oromootaan doorsifamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeennaan quba qaban OFM itti himanii jiru. Dhaabbanni mirgaa dhala namaaf falmu Human Rights Watch jedhamu naannoo Amaaraatti humnoonni mootummaa yakka waraanaa raawwatan jedhee jira. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Magaalaa Adaamaa keessatti diigamuun manneenii wajjin wal qabatee hokkoraa ka'een dubartiin ulfaa ji'a 9 waraana mootummaatiin itti dhukaafame kan ajjeefamte yoo ta'u namoonni lakkoofsaan 10 siqan immoo rasaasaan dhahamanii hospitaala jiru. Odumaa wal fakkaatuun barattoonni baay'inaan 20 ta'uu jedhaman bakki dhaloota isaanii godina Booranaa ta'an yuunivarsiitii adda addaa irraa qabamuudhaan Arsii Lixaa Shaashamanneetti hidhamanii jiru jedhamee jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Magaalaa Adaamaa keessatti diigumsa manneenii wajjin wal qabatee hokkora ka'een miidhaan namoota irra ga'uu maddeen himanii jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti manneen uummataa qabata seeraan alaa ijaaraman jedhamuun diigamuu hordofee maatiin hedduun daandii irratti kufee jira. Mootummaan akeekkachiisa tokko malee doozariidhaan mana uummataa diiguu fi qabeenya barbadeessuun hokkora kaasee jira. Hokkorri guyyaa har'aa ka'e kun magaalaa Adaamaa naannoo Boolee jedhamutti yoo ta'u daandii irratti dhagaa fi mukkeen guuramee jira. Ragaan viidiyoo achii waraabame OFM dhaqqabe akka mul'isutti uummanni daandii irratti ba'uudhaan mormii diigamuu manaa kana dhageessisaa jira. Odumaa wal fakkaatuun barattoonni baay'inni isaanii 20 ta'uu jedhaman bakka dhaloota isaanii godina Booranaa ta'an yuunivarsiitii adda addaa irraa qabamuun Arsii Lixaa Shaashamanneetti hidhamaa jiraachuu isaa maddeen odeeffannoo OFM'if kennanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa irraa humnoota mootummaatiin qabamuudhaan hidhaman kunniin qaama nageenya godina keessaniittu maqaa keessan nuuf kenne jechuudhaan qabamanii hidhamuu malee yakki raawwatan akka hin jirre himamaa jira. Halkanoo Jirmaa, Gurraacha Abbaa Gadoo, Baabbuu Qancaraa, Kaanuu Jirmoo, Waaqoo Dheengee, Abduub Kuulijiloo, Cuulluu Kanneesaa, Abbaayyoo Galmaa, Halaakee Tulluu Namaa Durii akkasuma Yaaqoob Godaanaa kanneen jedhaman keessaa maqaan isaanii arganne jirra. Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee waajjira poolisaa 81 jedhamutti hidhamanii jiraachuu isaas maddeen himanii jiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjiiwwan dhuunfaa dabalatee yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa qabamuu isaa maddeen himanii jiru. Erga hidhamanii baatii lakkoofsisan illee hanga yoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuus himamee jira. Waldaan Hawaasa Oromoo Kaabaa Kanaadaa Albertaa magaalaa Edmonton agarsiisa aadaa duudhaa fi hambaalee bara 2024tiif qophaa'aa jiraachuu ibse. Agarsiisni aadaa duudhaa fi hambaalee biyyoota 85 olii hirmaachisu kun Kanaadaa magaalaa Edmontonitti qophaa'u kan hagayya 3 hanga 5 bara 2024 kan adeemsifamu ta'u hooggantoonni waldaa hawaasa Edmonton miidiyaatti himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Tubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Waldaan Hawaasa Oromoo Kaabaa Albertaa magaalaa Edmonton hojiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessanii fi aadaa, duudhaa, eenyummaa fi seenaa uummata Oromoo addunyatti mul'isan hojjetaa jiraachuu miseensa boordii waldaa Hawaasa Oromoo Edmonton kan ta'an obbo Darajjee Galataa himanii jiru. Waldichi aadaa, duudhaa, eenyummaa fi seenaa uummata Oromoo addunyatti agarsiisuun cinaatti namoota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalanii biyya baqaa keessatti rakkataa jiran ispoonsaraan gara Kanaadaa fiduu irratti hojii bal'aa hojjetaa turuu
fi jiraachuu himanii jiru. Namoonni hedduun carraa kanaan jireenya baqaa keessaa baafamanii jiru jedhan. Uummata biyya keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee jala jiruufis hiriira mormii garaagaraa qopheessuun sagalee ta'aafii jira jechuun ibsanii jiru. Miseensa boordii waldaa hawaasa Oromoo Edmonton kan ta'an Zaakira Abbaa Maccaa gama isaaniitiin waldaan hawaasa Oromoo waldaa dargaggoota Oromoo Edmonton waliin ta'uun sadarkaa bulchiinsa magaalaa Edmontonitti torbee Oromoo jechuun beekamtii kennamee fi akka kabajamu taasisee jira jedhan. Akkasumas guyyaan ayyaana Irreechaa sadarkaa magaalaa kanatti beekamee akka kabajamu taasisu kitaaboleen afaan mandubbisaa keessa akka kaa'aman qaamoleen garaagaraa akka Oromootti akka nu beekan waldaan kun shoora olaanaa taphatee jira jedhan. Itti fufuun giddugala Afrikaa kaabaa Albertaa jiru waliin hariiroo gaarii uumuun hojjetaa jiraachuu ibsanii jiru. Dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Edmonton Abdurrazzaaq Sayyidaa bu'aaleen hawaasaa akka argannu kan nu taasise cimina uummataa fi murannoo hooggantoota waldichaatiin kan argame ta'uu himan. Agarsiisa hambaalee Edmonton bara kanaarratti aadaan, seenaan, duudhaa, eenyummaan uummata Oromoo ol ka'ee akka mul'atuuf hojjetaa jiraachuu kan himan miseensi boordii waldaa hawaasa Oromoo Edmonton obbo Darajjee Galataa kanaaf ammoo qophiin bal'aan taasifamaa jira jedhan. Agarsiisa hambaalee Edmonton Heritage kanarratti biyyoota akka biyyattii beekamtii qaban 85 hanga 90tu hirmaata kan jedhan obbo Zaakir uummanni Oromoo uummata aadaa, seenaa, duudhaa, afaanii fi eenyummaa bal'aa qabu waan ta'eef hiree kana argatee eenyummaa isaa addunyatti mul'isaa jira jedhan. Dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Edmonton obbo Abdurrazzaaq Sayyidaa agarsiifni hambaalee Edmonton waltajjii Oromoo fi Oromiyaa itti beeksifnuudha jedhan. Oromoo fi Oromiyaa itti beeksifnuudha jedhan. Kanaan dura waltajjii kanarratti biyyoonni 85 hambaalee isaanii kan agarsiisan yoo ta'u bara kana gara 90tti ol guddachuu ibsuun biyyoota kana keessaa Oromiyaan ishee takkadha jedhan. Dargaggoo Magarsaa gama isaatiin agarsiifni hambaalee Edmonton waltajjii aadaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo itti mul'ifnuudha. Waldaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiran waltajjii kanarratti hirmaachuun eenyummaa Oromoo addunyatti mul'isuu qabu jedhe. Waldaan hawaasa Oromoo Edmonton Oromiyaa bakka bu'uun aadaa, duudhaa, hambaalee, seenaa fi sirna Oromoo addunyatti agarsiisuu fi barsiisuuf qophii bal'aa taasisaa jiraachuu hooggantoonni hawaasichaa ibsanii jiru. Sirna agarsiisaa hambaalee kanarratti aadaan nyaataa, aadaan sirbaa, aadaan dubbii, aadaan fuudhaa fi heerumaa, aadaan uffataa, sirna gadaa fi hambaaleen uummanni Oromoo qabu waltajjicha irratti kan mul'atu ta'uun ibsamee jira. Waldaan hawaasa Oromoo Edmonton bara 2022 irraa jalqabee hiree waltajjii agarsiisa hambaalee addunyaa kanarratti hirmaatu kan argate yoo ta'u hambaalee uummanni Oromoo qabu addunyatti mul'isaa jiraachuu ibsee jira. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom keessatti hojjettoonni dhalootaan Oromootaan doorsifamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeennaan quba qaban OFM itti himanii jiru. Dhaabbatichi hojjettoota rakkoo loogummaa fi malaammaltummaan dhaabbaticha keessa jiru irratti qabsaa'anii hojii irraa ittisamuu fi doorsifamaa jiraachuu keessa beeytoonni himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhaabbata Itiyoo Telekoom keessatti hojjettoonni dhalootaan Oromootaan doorsifamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeennaan quba qaban OFM itti himanii jiru. Dhaabbatichi hojjettoota rakkoo loogummaa fi malaammaltummaa dhaabbatichaa keessa jiru irratti qabsaan hojii irraa ittisuu fi doorsisaa jiraachuu isaa keessa beeytoonni himanii jiru. Caasaa dhaabbata Itiyoo Telekoom sadarkaa gubbaa hanga gadii dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatamuu isaa OFM ragaalee keessoo dhaabbatichaa irraa argate waabeeffachuudhaan gabaasaa ture. Dhaabbanni sadarkaa biyyattiitti guddaa ta'e kun sabaa fi sablammoota cinaatti dhiibuudhaan dhaloota saba Amaaraa qofaaf carraa hojii banee jira jechuun akkasuma komii hojjettoota dhaabbatichaa irraa itti ka'aa jira. Qaxarriin humna namaa irratti dhaabbanni kun raawwatu loogii fi malaammaltummaa irratti kan hundaa'e ta'uu kan mul'isu. Sananni yeroo garaa garaatti OFM argate kun ammoo dhalattoonni Amaaraa dandeettii fi muuxannoo hojii malee wal beekumsaa fi eeruudhaan dhaabbata kana akka dhuunfatan taasisee jiraas jedhu. Bakkeewwan hojii olaanaa dhaabbatichaa hundi Chief Officer Gita jedhamu kan hoogganamu yommuu ta'u gitni kun hundi dhalattoota Amaaraatiin hoogganama. Bakkeewwan hojii olaanoo dhaabbatichaa hundi Chief Officer Gita jedhamuun kan hoogganamu yommuu ta'u gitni kun hundi immoo dhalattoota Amaaraatiin hoogganama. Gitni hojii dhaabbatichaa kanneen akka hooggana olaanaa dhaabbatichaa Chief Executive Officer fi hooggansa faayinaansii Chief Fleet and Fleet Officer, Chief Wireless Network Officer,
Chief Information Officer, Chief Strategy Plan and Program Officer, Chief Community Officer fi Chief Marketing Officer jedhamu dabalate caasaan bulchiinsa dhaabbatichaa olaanoo dhalattoota Amaaraa qofaan kan qabame ta'uusaa sanada keessoo dhaabbatichaa argame waabeeffachuun OFM gabaasaa turuun isaas ni yaadatama. Bittaan beeksisa TV, raadiyoo fi qophiiwwan Itiyoo Telekoom gaggeeffamaa jiru seera bittaa biyyaatis ta'e kan dhaabbatichaa kan hin hordofnee fi malaammaltummaadhaan kan guutamedha jedhu. Akka seera biyyattiitti bittaan dhaabbata mootummaa kamuu qajeelfama seera bittaa biyyaa hordofuun dirqamaa ta'us Itiyoo Telekoom keessatti garuu wal beekumsaa fi faayidaa irratti hundaa'uudhaan gaggeeffama jedhamaa jira. Kaan ammoo saba tokko qofa fayyadamaa taasisuun saboota biyyattii cinaatti kan dhiibe ta'uu isaatti dubbatama. Sirna qacarrii dhaabbatichaa keessatti adeemsifamuu wal qabate wal beekumsaa fi malaammaltummaa irratti hundaa'uudhaan akka raawwatamu keessa beeytonni yeroo garaagaraatti OFM'tti himaa turuun isaanis ni yaadatama. Dhalattoota Oromoo dabalatee kan saboota biyyattii biroo kan gochaawwan kana morman hooggantoota dhaabbatichaa hojii irraa ittisuu fi mindaa dhoowwataa jiraachuu maddeen OFM'tti dhiyeennaan beekan himanii jiru. Hooggantoonni dhaabbatichaa dabalatee hojjettoonni dhaabbatichaa garri caalan dhaloota Amaaraa yoo ta'an gochi kun akka ittiin baramnee fi hojjettoota dhalootaan Oromoo ta'an kan gocha kana mormanii fi walqixxummaadhaan saboota dhaabbaticha keessatti akka mirkanaa'u gaafatan hojii irraa ittisuu fi doorsisa garaagaraa irratti raawwataa jiraachuu maddeen himanii jiru. Dhaabbanni mirgaa dhala namaaf falmu Human Rights Watch jedhamu naannoo Amaaraatti humnoonni mootummaa yakka waraanaa raawwatan jedhee jira. Dhaabbanni mirgaa dhala namaaf falmu Human Rights Watch jedhamu kun humnoonni tikaa nageenya Itoophiyaa yakka waraanaatiin yakkee jira. Guutuu gabaasa kanaa xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessite. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch jedhamu humnoota tikaa nageenyaa Itoophiyaa yakka waraanaatiin yakke. Akka gabaasa Human Rights Watchitti humnoonni tikaa nageenyaa mootummaa hojjettoota fayyaa, dhukkubsattootaa fi bu'uuraalee fayyaa naannoo Amaaraa keessatti argaman irratti miidhaa geessiseera jedhe. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa meeshaalee wal'aansaa fi qoricha raabsan irratti dhiibbaan gahuu dhaabbatichi eereera. Hagayya 2023 kaasee hojjettoonni gargaarsa namoomaa 9 ajjeefamuu dhaabbatichi ifoomse. Akkasumas sababoota rakkoo nageenyaa haleellaa waraanaa fi labsii yeroo atantamaatiin hojiin gargaarsaa danqamuu himeera. Gareen fiinxaaleeyyii naannicha keessa socho'u buufataalee fayyaa 967 barbadeessuu fi ambulaansonni 124 butamuu dhaabbatichi addeesseera. Qaamoleen garaagaraa qorannoo taasisuu dadhabuu fi gaazexeessitoonni gara naannichaa imaluun gabaasuu dhaabuu irraa kan ka'e odeeffannoon naannichaa bahuu daangeffamuu gabaafameera. Waxabajjii 14 bara 2024 keessa walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen walqabatee rakkoo mudatee lubbuun namoota 2,000 darbeeras jedhe. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa dhaabbilee fayyaa irratti raawwachaa jiru akka dhaabu gaafatameera. Kana malees qaamoleen idil addunyaa kan akka Gamtaa Afrikaa fi Gamtaa Awurooppaa dhiibbaa akka taasisan gaafatameera. Hojjettoota fayyaa, dhukkubsattoota dhaabbilee fayyaa fi geejjiba irratti haleellaan raawwatamuu ibsameera. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.